Kabajamoof jaallatamoo daawwattoota sagantaa keenyaa akkuma daawwachaa jirtan qophii sirna eebba kolleejjii Adventistii Kuweeraa kan marsaa 44ffaatiin wal qabateen kolleejjii Adventistii Kuweeraatti argamna. Achi keessaa immoo karaa addaatiin kolleejjiin Adventistii Kuweeraa damee qonnaaf barsiisa beeladootaa qaba. Isaan wal qabsiifnee hojii baruuf barsiisuu biratti maaliif hojiin qonnaa babal'isuu barbaachise kan jedhu Dr. Burqaa Yohaannisii wajjiniin dubbii gabaabaa gochuuf iddoo kanatti argamnee jirra. Isinis nu wajjin seenaa. Bakki nu itti argamnu seensa wiirtuu horsiisa beeladootaa Itiyoo Kooriyaa Friendship Cattle Farmitti argamna. Gara keessaa seenneetu Dr. Burqaa Yohaannisii wajjiniin waa'ee hojii kanaa waa tokko dubbanna. Nu faana ta'a. Jaallatamoof kabajamoo daawwattoota keenya akkuma jalqabaa isinitti himuuf yaalle seensa irratti egaa wiirtuu horsiisa beeladaa fi damee qonnaa kan kolleejjii Adventistii Kuweeraatti kan argamnu. Kan na wajjin jiran immoo Dr. Burqaa Yohaannisii. Dr. Burqaa Yohaannis hojii kana keessatti itti gaafatamummaadhaan hojjechaa kan jiranidha. Amma wantoota hojii kana wajjin wal qabatan waan tokko nu agarsiisaa nu barsiisaa walii wajjin turra. Nu faana tura. Maqaa guutuu immoo egaa of beeksistee yoo jalqabde gaariidha. Ani ammoo Yohaannis qofaatti hin beeka. Ayyaga galatooma Waaqayyo isin haa eebbisu. Maqaan koo Dr. Burqaa Yohaannisiin jedhama. Itti gaafatamaa fi hoogganaa faarmii kanaati. Inni kun Itiyoo Kooriyaan Friendship Cattle Farm jedhama. Yookiin afaan Oromootiin horsiisa beelladaa michooma Itiyoo Kooriyaan Itoophiyaa Adventist College Kuyyara University jedhameetiin waamameetiin jedha. Damee kanarratti ani olaantummaadhaan kan hoogganeetiin jedhu ana jechuudha. Galatooma maaliif Itiyoo Kooriyaa jedhame? Hayyee galatooma. Inni kun iddoon amma argaatiin jirru kun gargaarsa namoota biyya Kooriyaatiin kan inni ijaarameetiin jedhe jechuudha. Horiin as keessatti arginu kunis manni kunniinis hundumti isaan kan isaan ijaaramaniitiin jedhani gargaarsa qarshii warra Kooriyaan irraa argameetiin jedheen isaan ijaarameetiin jedhe. Kanaaf Itiyoo Kooriyaan Friendship jedhameetiin moggaafameetiin jedhe. Asitti gosoota beeladootaa isin amma horsiisaa jirtan maal fa'i? Wanti iddoo kana keessa jiran akkuma argaa jirru manni isaanii qophaa'eera, nyaati isaanii jira. Maal fa'a as keessa kan jiran? Ammatti kan nuti hojjechaatiin jirru iddoon kun waa lamaaf karoorfameetiin jedhe isatti aanu deemnee kan laallu ta'eetiin jedha. Inni kun furdisa sangootaatiif yookiin korma asitti furdisuudhaaf, inni kan biraa immoo saawwan aannanii kan as keessatti horanneetiin jennu ta'a jechuudha. Ammaa fi horii dhuma irratti hojjenneetiin jenna. Isaan kanarratti hojjenna. Baay'ee gaariidha. Hedduu namatti tola. Egaa filosoofiin barsiisaa Adventistii yookaan akaadaamik filosoofiinsaa falaasamni barnootaa isaa kan inni wajjin hidhamee jiru 3H kan jedhamu qaba. Head, Heart, maal kabiraan hand kan jedhamu of keessaa qaba. Kana jechuun sammuu, onnee, harka namaa leenjisuu wajjiniin wal qabatee jira. Wantoonni kun kana wajjin hidhata qabu? Eeyyan sirriidhumatti hidhata qabataniitiin jedhu. Inni kun itti yaadameeti qabeenya gibbiin kun naannoon kun faarmiin kun qabudha. Kun kan mana barumsichaati. Isatti yaadameeti wanti harka keenya jiru maalidha? Harka keenya maal hojjechuu dandeenya kan jedhuudhaan isa kanarratti qabeenya qabnu kanarratti isa kana yaanneeti jechuudha. Galma keenyas akkuma head, heart fi hand jedhu itti yaanneeti tokkummaadhaan hojii kana gara guddisuutti gara hojjechuutti seennee jechuudha. Hedduu galatoome Dookter. Hojii baruuf barsiisuu cinatti hojii kana yuunivarsiitiin kun yookaan kolleejiin kun hojii akkasii kana hojjechuun isaa hojii baruuf barsiisuu cinatti hammam hojii kana milkeessa itti yaadda karaa kan fa'i?
Yaa baay'ee bareeda. Kolleejjiin kun kanaan durattis hojjechaatiin ture muuxannoo yeroo dheeraa qaba. Barattoota baay'ees as keessatti leenjisaati ogummaa kanaan kan baasaniitiin jedhanii jechuudha. Amma hojiin baruuf barsiisuu barumsa qofaa irratti kan xiyyeeffateedha miti. Akka fakkeenya namaa ta'eetiin jedhuu fi isa kanas dabalataan qabatamatti hawaasa naannoofis warroota as keessa barataniifis barumsa isaaniif haa ta'u jedhameeti karoorfamee yaadameeti isa qophaa'eedha. Galiin gibbiin kun yookiin mooraan kun argateetiin jedhu kallattii kolleejjii jedhamee barumsa qofaan osoo hin taane lafa qonnaa guddaa qabaateetiin jedha. Lafa qonnaa kanarraa immoo galteewwan qonnaarraa hafaniitiin jedhanii baay'ee piroodaaktiin isaanii inni akka galabaa fa kanneen fayyadamneeti loowwan dabalataadhaan horii kana gaafa horsiifneetiin jennu galii dabalataa caalatti argachuu dandeenyeetiin jenna kan jedhuuf kanaafuu hawaasa naannoofis warroota as keessa barataniifis ofii keenya hojjannee akkamitti akka argisiisuu dandeenyu qabatamatti wanta hojjetaatiin jirrudha jechuudha inni kun. Galatoomi Dooktar, jireenya hawaasa naannoo kanaa jijjiiruu keessatti barsiisuu keessatti jijjiirratanii barmaata kanaan duraan ala horii horsiisuun akka itti danda'amu beekuu irratti wiirtuun kun iddoo kanatti hundaa'uunsaa gahee hammamii qaba? Inni kun bareedaadha. Amma fuulduratti kan karoorfameetiin jedhe keessattuu waggoota 5 dhufan kanarratti inni guddaan karoorfameetiin jedhe ogeessa as jiru leenjisuudhaan artificial insemination yookiin sanyii hawaasa naannootii fi akkamitti bilisaan laachuu dandeenyeetiin jenna. Hawaasni naannoo immoo isuma naannoo isaa jirurraa wantoota naannoo isaaniitti qabanirraa qabeenya xiqqaadhaan horii qe'ee isaatitti akkamitti furdisuu danda'a kan jedhuu fi ammas ergaa hojii eegalleetiin jenne addanatti warroonni as keessatti hojii guyyaa guyyaadhaan hojjetan deelii workeersiin hawaasuma naannoo kanaati jechuudha. Hojii baay'eetu hojjetameetiin jedha kanaan wal qabateeti kan hawaasa naannoo fayyadaniitiin jedhan. Amma akkasitti arginu boqqolloo naannoo hektaara 10 qabna. Inni kun hawaasuma naannootu hojjeteetiin jedha. Nulleen fayyadanii ofii isaaniitillee fayyadamaniitiin jedhan namoota baay'eedhaaf hojii uumeetiin jira jechuudha kolleejjiin kun hamma jireenya isaanii jijjiirutti hamma naannoo nama 7-8tti ammatti fuulduratti kan dabalu ta'eetiin jedha dhaabbiidhaan as keessatti akka isaan hojjetanii fi isaan kallattii kanaan karaa kanaan tajaajilutti jira jechuudha. Kana cinatti egaa wiirtuun kun wiirtuu baruuf barsiisuutii karaa kan biraa baruuf barsiisuun yeroo baay'ee akaadaamikaalii qofaa irratti xiyyeeffata barmaata biyya keenyaatiin namni yommuu baratu meentaalitiin isaa amantiin inni sammuu keessatti qabatee socho'u yeroo baay'ee wayyaa magaarii uffatanii suufii karabaatii hidhatanii jiraachuu wajjin wal qabsiisaa pilaas qacaramanii miindaa fudhachuu wajjin wal qabsiisaa barattoonni biyyoota kutaa biyya adda addaarraa dhufanii kolleejjii kanatti baratanii kana ilaaluudhaan wanti jireenya isaanii jijjiiru jettanii amantaa irraan qabdu kana gochuufis dhufanii daawwatu iddoo kana. Eeyyan keessattuu barattoonni barumsa amantii teoloojii barataniitiin jedhani isa kanarraa barumsa guddaa baratu gibbii keessatti gaardeenitu jira achirratti qabatamatti piraaktikaalii akkamitti akka hojjetameetiin jedhu ofii isaaniitii hojjetanii ilaalaniitiin jedhan isaan alatti inni isaan as dhufanii iddoo kanatti arganiitiin jedhani namni miindeffamuu duwwaadhaan jireenya ofii akka inni fooyyessu jijjiiruu hin dandeenyu. Inni caalatti inni kun amma jalqabbiidha. Yoo turaatiin dhufe yeroo waggoota 2-3 booddeetti baay'ee kan guddatu waan ta'eef asirraa qabatamatti as keessa dhufaniitiin jedhu hin daawwatu barattoonni hin ilaalu bu'aa isaallee isaanitti himneetiin jenna jechuudha. Warroota damee barumsaa wajjin wal qabatan achirra jiru wajjin taaneeti akkamitti akka hojii ofii isaanii uummachuu akka danda'an akkamitti akka hojjechuu danda'an barumsa akaadaamikaaliitiin cinatti isa kanas gochuu akka danda'aniitiin jedhani isaanis kan wajjin hojjannoo fi ammas leenjii akkasii as keessatti dhufanii muuxannoo akka fudhataniitiin jedhan akka ilaalaniitiin jedhan akkas kan gochaatiin jiru yeroo ammaa kanatti jechuudha. Baay'ee gaariidha ulfaadhu. Meegaa gara waa'ee fayyaa beeladootaa akkaataa eegumsa qabiinsa mana isaan keessa jiraatanii wajjin wal qabsiisee namoonni hawaasi keenya saawwa 10-20 namni tokko qabaachuu hin danda'a. Garuu qulqullinaan eegee tokko ishee sirriitti kunuunsachuudhaan gara maallaqaatti jijjiiruu keessatti barmaata gaarii hin qabu. Namni kan inni qabeenya qaba jedhee yaadu yoo saawwa 20-10
40 yoo qabaateedha garuu achi keessaa kan horii baasu maallaqatti jijjiiramuu dandeessu baay'ee miti. Kana jijjiiruudhaaf wantoota isin asitti hojjettan kun sana wajjin wal qabatee hawaasichaafis barumsa akka ta'utti maali meeshaan addana jiranii loon ammas keessan jiranii eessa jiru maaliif immoo itti fayyadamtu kanneen kanaan ol qabsiisu? Bareeda. Inni amma argutti jirru kuni isa kana kan yaadameetiin jedhe saawwan aannanii as keessatti akka bulanii fi inni kuni kan kallattii kanaan jiru immoo kan sangootaati. Sangaa kan itti furdimneetiin jennu jechuudha. Kutaan isaa adda qoodamaadha walitti hin makaman. Ammatti xumuruttiin jirra osoo hojjechaatiin jirru gidduudhaan adda dhaabneetiin turre yookiin adda kunneetiin jenne jechuudha. Inni kuni iddoo sangoonni bulaniitiin jedhanidha. Asirra dhaabbataniitiin jedhu asitti nyaataniitiin jedhu qulqullinni nyaata isaanii eeggameeti yeroo yeroodhaan isaaniif kennameetiin jedha. Sisteemni amma nuti fayyadamutti jirru semi intensive jedhameetiin jedha. Ganama asitti yoo nyaataniitiin jedhani guyyaa ammoo bakkee irra deemaniiti marga dheedaniitiin jedhu. Achi deebi'aniiti galgalas addanatti nyaata isaanii nyaataniiti akkasitti. Inni guddaan maalidha? Kaayyoon amma faarmii kanaa loowwan baay'ee qabaachuu irra isa qabnu kana isa binnee finne kana yeroo gabaabaa keessatti fayyadamneeti qaama isaanii furdisuudhaan foon isaanii erga dabalanii booddee isaan gurguruun kan biroo baay'isnee galchuudha jechuudha. Amma dhugumatti yoo ilaaltaniitiin jettanii sangoonni kun hamma dhufaniitiin jedhani yeroo gabaabaadha. Ji'a tokkoof guyyaa 10 isaan kun ammoo ji'a tokkodha hamma dhufaniitiin jedhan. Amma kanatti iyyuu jijjiirama guddaa qabaniitiin jedhu jechuudha. Kanaaf yeroo dheeraa kunuunsa isaanii osoo hin gooneef tursiisu caalatti hamma barbaachisu qulqullina isaanii eeganii qoricha isaaniif kennamuu qabuu fi fayyummaa isaanii hordofanii nyaata isaanii yeroo yeroodhaan hordofuudhaan wanta kennamuufi qabu ogeessaan kan deeggarame gaaf ta'ameetiin jedhu yeroo gabaabaa keessatti bu'aa barbaadu irraa argachuun ni danda'ama jechuudha. Isa kanaadha. Inni kun iddoo bultii isaaniiti guyyatti si'a 2 qulqullaa'eetiin jedha. Bishaan qulqulluu yeroo hunduma argataniitiin jedhu. Ammatti immoo iddichi xumuruttan jirra. Osoma hin xumurre itti galchineetiin jenne kan itti fufnu ta'a jechuudha. Hojiin hafan hojiin muraasni jiru. Iddoo itti nyaataniif iddoon bishaan itti dhuganii ammatti hin xumuramnee fi sababa eebbaa kanaatiif adda citeetiin jedhe. Baay'ee gaariidha. Kanas fuuldura keenyatti argaa jirru kun nyaata isaaniiti. As immoo bishaantu jira. Loowwanis akkuma namaa bishaan qulqulluu nyaata qulqulluu isaan barbaachisaa? Maal beekuu qaba uummati keenya kanaan walitti wal qabsiise? Keessattuu bishaan wajjin wal qabateeti nuti bishaan qulqulluu fayyadamna. Inni kun guyyaa guyyaadhaan dhiqama. Asitti bu'eetiin jedhaaf yeroodhaan jechuudha. Guyyaatti si'a 3 dhugu. Yeroo barbaada hundumatti ammoo dhufanii dhuguu danda'u jechuudha. Irraa dhoorkee hin qaban. Nyaanni fi bishaan isaanii fayyummaa isaaniitiif baay'ee murteessaadha. Bishaan qulqulluuf nyaata qulqulluu ni argatu yoo ta'eetiin jedhe hamma barbaadame bu'aa barbaadan irraa argachuu danda'a. Nyaanni isaaniitiif bishaan isaanii sirrii hin taane yoo ta'e dhibeewwan daddarboo ta'anii fi karaa soorannaa isaanii nyaata isaanii irraa kan ka'e dhibeewwan isaan qabu jira. Inni kun akka isaan furdina qaama isaanii hin argannee fi baasii dabalataatiif qorichaaf mana yaalaatiif ogeessaaf akka isaan baasaniif isaan saaxileetiin jedha jechuudha. Kanaafuu bishaan qulqulluun yeroo hundumaa wanti isaan irra dhuganis qulqulluu ta'uu qaba. Kan irratti nyaatanis qulqulluu ta'uu qaba. Akka kanatti eegneetiin jenna jechuudha nuti. Kana cinatti hojiin akkasii kun jireenya hafuuraa namaa gabbisuu keessatti karaa gahee qabaatu qaba. Fakkeenyaaf amma kun karaa ittiin maallaqa argannuudha. Dhaabbati kun immoo gama biraadhaan dhaabbata amantiiti. Kana wajjin wantoonni walitti fidan jiru yaada hojii kana isin ittiin jalqabdan? Inni kun jireenya hafuuraa wajjin yookiin jireenya amantii wajjin kallattiin inni itti wal qabateetiin jedhu uumamaadhaan beellada kana gaaf laalleetiin jennu isaan wajjin akka yeroo dabarsineetiin jennu Waaqayyo barbaadeetiin jedha. Isaan kunuunsuu, isaan wajjin yeroo dabarsuu, isaan wajjin turuu isarraa kan hafe immoo jireenya hafuuraa dhugaa dubbachuudhaaf amma addunyaa industiriin guddate keessatti waan baay'eedhaan fiigamuu fi kompiitaraan hojjetamu kana keessatti amma qonna kana qabatamatti yoo ilaalle qonna kana keessa deemnee harka keenyaan kunuunsinee gaaf jennu jireenya hafuuraa keenyaafis gammachuu itti arganneetiin jennu obsa nu barsiiseetiin jedha kunuunsa nu barsiiseetiin jedha. Kanaafuu amantiidhaan immoo wantoonni hojjennu keessattuu jireenyi qonnaan wal qabate
mooraan kun walumaa galatti baay'inni galii inni argateetiin jedhu qonnarra qonni maal barbaadeetiin jedha amantii barbaada amantii dhumaan facaafnaa amantii dhumaan immoo eegganneetiin jennaa jechuudha waaqayyo irratti turanii eeggachuus nama barsiiseetiin jedha kallattiisaniin jechuudha kanaafuu waan qabnu hundumaa kana hadaraa waaqayyotti kennineeti waan hojjechuu qabnu immoo ergaa hojjenne guddinni isaanii jijjiirama yoo isaan nutti argisaniitiin jedhani jireenya hafuuraatis yoo irratti hojjenneetiin jenne akkasuma akka inni guddateetiin jedhu akka inni jijjiirameetiin jedhu kallattiisaniinis kan nutti argisiisuudha jechuudha. Galatoomii Dookter Waaqayyo Addaamiif waan inni erga uume booda dhaaba Edeen jedhamu keessa kaa'ee akka isaanii eegan kunuunsan hojjetaniif immoo hojiis duukaa kenneera. Egaa kun wanti isin hojjettan kun immoo qabatamaatti kana nutti agarsiisa. Addatti garuu yeroo xiqqoo yeroo dhiyoo asitti dhaloonni yeroo dhiyoo as dhufaa jiru hojjetanii itti dadhabanii hojjechuun kuni akkasumara dhaloota ammaa biratti ilaalcha gadaanaa qaba. Qooda kana namni karaa kutaadhaan qabeenya horachuu, waa argachuu, waa fayyadamuu barbaada. Kanaan ol qabsiiftee waa'ee kana dhaamtu qabda? Yeroo ammaa kanatti baay'inaan kan namni barbaadu yeroo gabaabaa keessatti ariitiidhaan jijjiiramuu akkasuma karaa qaxxaamuraatiin. Hojiin kun ammoo dadhabbii qaba. Dhugaa dubbanneetiin jenna. Halkanii hojjetamaa, guyyaan hojjetamaa, yeroon itti irraa deemamu hin jiru. Garuu gaaf dadhabneetiin itti jenne bu'aa dadhabbii keenya yeroo arganneetiin jenne itti gammanneetiin jennaa jechuudha. Kanaafuu hojiin kun obsa nama barsiisa, amantii nama barsiiseetiin jedha. Turanii yoo eeggataniitiin jedhani bu'aa hojii ofiisan akka argataniitiin jedhan. Jarjaruun ariifachuun akka nama hin barbaachisu. Yeroo ammaa kanatti ammoo namni dadhabbii hin barbaadu. Ergaa dadhabee booddee Waaqayyo gaaf Addaamiif Hewaaniif hojii isaaniif laateetiin jedhu hojiidhumaa hojjetaniif miti. Hojichi suni bu'aa isaaniif qabu qaba. Gaaf hojii tokko hojjennee dadhabneetiin bu'aa isaa arganneetiin jennu sammuun keenyas itti gammadeetiin jedha. Mental satisfaction arganneetiin jennaa jechuudha. Isaan alatti immoo qaamni keenyas fayyummaan isaa, ciminni isaa, kutaan sammuu keenya immoo baay'ee dabalaatiin deema. Wantoota akkanaa gaaf hojjenneetiin jennu. Hojiin humnaa kuni kanaafuu barbaachisaadha addanatti jechuudha. Kanaaf dhaloonni ammaatis namoonni amma jiranis waan tokko harka ofiitiin itti dadhabanii bu'aa isaa arguun immoo baay'ee nama gammachiisa waan ta'eef cubbuu baay'ee irraa karaa sassataatiin qabeenya karaa hin taaneen argatamurraa namas eegeetiin jedha waan ta'eef addanatti yeroo dabarsinu waan hamaa waan badaa yaaduudhaaf carraan argannu jechuudha nuti. Kanaaf inni kun nu fayyadeetiin jedha jireenya hafuuraa keenya keessattis kallattiisaniin jechuudha. Ulfaadhu Dookter, meebii kun gaaffii gosa dhumaa ta'uu danda'a. Ammaaf iddoo kanatti egaa isin piroojeektii guddaadha kuni, kaapitaala guddaa, maallaqa guddaa nama gaafata. Dargaggeessi tokko yookiin namni reefuu jireenya isaa sochoosuu jalqabu tokko sadarkaa humna isaatiitti karaan inni ittiin hojii akkasii hojjechuu danda'u maaltu jira? Filaas dargaggoonni qooda iddoo araada adda addaa dhugaatii waan adda addaaf of saaxilanii hojjetanii jiraachuudhaaf kutannoo akka qabaataniif immoo dhaamsitti dhaamtu maali? Kanaan gara kutaa qonnaa isaa durii ka jedhamutti ceena achi deemnee daawwattoota keenya daawwachiifnaa. Kutaa kana qofaan ala iddoo biraas waan qabdaniif isan laalla. Inni jalqaba namni harka qalleessa ta'e tokko isin piroojeektii guddaadha kan isin hojjechaa jirtanii. Kun maallaqa guddaadha kan inni nama barbaadu. Dargaggeessi reefu lafaa dhufu tokko humnuma qabutti gituma qabutti hojii akkasii hojjechuu hin danda'a. Dhaabbata yookiin isa hammana kana ga'u guddaa kana al tokkoon jalqabaniiti addana ga'uun ulfaataadha. Wanti kamiyyuu adeemsa qaba. Adeemsa keessa deemameeti ammoo iddoo tokko gaameetiin jedha. Kanaafuu harka keenya maaltu jira kan jedhu murteessaadha. Dargaggeessi tokko barumsa baratee xumuree yoon xumurres immoo harka isaa harka maatii isaa maaltu jira kan jedhu murteessaadha. Isa ammoo harka maatii isaatiif harka isaa jiru kana akkam godheeti gara bu'a qabeessummaatti yookiin productivitytti jijjiiruu danda'a kan jedhu ammoo inni kun murteessaadha. Isa amma namoonni baay'een naannoo kanatti Itoophiyaa keessatti akkuma waliigalattis naannoo kanatti kan jiru maalidha? Qonnaan bulaadha. Horii namni dhabe hin jiru. Hoolaaf re'ee namni dhabe hin jiru. Kanaaf isa qaban kana yoo horii lama qabaatanii isa san osoo furdisanii deebanii osoo guddisaniitti gurguraniitiin jedhanii booddee ammoo maal argatu dachaadhaan argataniitiin jedhan. Isa san ammas ergaa gurguranii booddee ammoo kan biroo bitu. Ammas akkasitti guddachaa dhawataan deema malee al tokko hammana ga'uun hin danda'amu. Hagana kan ga'u kana ergaan jalqabne ammoo jedhanii abdii kutachuun qaban. Isa harka isaanii jirurraa tokko lama isaa irratti ammoo xiyyeeffatanii naannoo isaanii maaltu jira? Amma naannoo kanatti xaafiin jira, qamadiin jira, boqqolloon jira. Isaan kanneen
baay piroodaaktii isaanii haftee isaanii kanneen galtee qonnaa godhaniiti horii isaanii yoo kunuunsaniitiin jedhani namoonni bu'aa bareeda irraa argataaranis jiru akkasitti bu'aa bareeda irraa argataati suutuma suutaan immoo guddachuu danda'an gara horii saawwatti osoo dhufaniitiin jedhani horii saawwaa tokko osoo bitatanii ishiin osoo dhalteefi jettee waggaa itti aanu jabbinisiisuun hin guddattee fi baay'achaatiin dhufaa jechuudha. Kanaafuu akkasitti fayyadamuu danda'u isaan waan harka isaanii jiru. Galatoomii egaa walumaa gala dargaggootaaf waamicha hojii hojjechuu namooti qooda araada adda addaatiin waan adda addaatiin qabamanii mana puulii mana caatii iddoo adda addaa keessatti dabarsanii hojii hojjetanii akka jiraataniif dhaamsiti dhaamtoo jiraate isa dhageenye gara kutaa qonnaa keessaniif horsiisa beeladaa iddoo biraa jiru daawwanna kanumaanii adda ba'an. Dargaggoonni asirratti abdii kutachuu hin qaban haallis yoo ulfaateetiin jedhe qaala'insi jirus yoo jiraateetiin jedhe abdii kutannaa keessa seenuun isaan hin barbaachisu waan naannoo isaanii jiru irratti waan harka isaanii jiru irratti inni guddaan immoo carraan naannoo kiyya jiru maalidha jedhaniiti ilaalanii adda baasaniiti isatti fayyadamanii yoo hojjetaniitiin jedhani yoo dadhabaniitiin jedhani bu'aa harka isaanii san immoo Waaqayyo dachaadhaan isaaniif eebbisa waan ta'eef lafa bu'aa hin qabne lafa faayidaa hin qabne yeroo isaanii isa Waaqayyo isaaniif kenne san akkanumaan balleessuu caalatti waan bu'aa hin qabne mana puulii qofaa miti taa'aniiti tiiktookii gubbatti miidiyaa hawaasummaa garaagaraa isa bu'aa isaaniif hin qabne irratti dabarsuu caalatti osoo wantoota faayidaa qabu irratti dabarsaniitiin jedhani inni kun baay'ee isaan fayyadeetiin jedha turtii yeroo booddee ammoo bu'aa dadhabbii isaanii sanni argatu waan ta'aniif osoo abdiin kutanne ciminaan yoo hojjetan jijjiiramni ni dhufaa jedha. Ulfaadhu Dookter baay'ee si galateeffannaa nu wajjiniin yeroo qabaattee fi egaa kutaan iddoo qonnaa fi horsiisa beeladaa keessanii iddoo biraas akka jiru quban qaba. Isa daawwanneetu achumaan hordoftoota keenyaan kutaa sagantaa keenya isa biraa daawwadhaa jennaa. Jaallatamoof kabajamoo daawwattoota keenya ka'amma yoonaatti daawwachaa turtanii egaa damee qonnaa fi horsiisa beeladaa kolleejjii Adventistii kolleejjii Kuweeraati. Har'a kana isin daawwachiisaa jirra. Kutaan horsiisa beeladaa kun immoo kana qofaa miti. Wiirtuu kana akkuma daawwanne wiirtuu isa kabiraas isin daawwachiifna. Qophii keenya sattaan wajjiniin hammas turtii gaarii isiniif hawwina. Galatooma. Dookter Dabalataanii horsiisa beeladootaa kana wajjin ol qabsiisee bakki kana irratti kan nuyi argaa jirru biqiltoota boqqollooti reefuu kan faca'anii guddataa jiranii addanatti immoo boqqolloo kana baala isaa muka isaa walitti tumame argaa irra namni horsiisa loonii irratti bobba'e kana akkamitti itti fayyadama maaliifas tuultanii waa'ee kana irratti akka ibsa laattuun barbaada. Ayyaga galatoomaa inni kun saayileejjii jedhameetiin jedha. Saayileejjii jechuun boqqolloon ergaa inni asheeteetiin jedhee booddee maashiniidhaan cirameetiin hammi isaa akka argitan kanatti xixiqqaachuudhaan iddoo tokkotti akka qilleensi hin seennetti walitti kuufameetiin jedhaadha. Gaafa akkana ta'eetiin jedhu nutritional value'n isaa yookiin qabiyyeen nyaataa isaa hammi isaa dabaleetiin jedha. Yeroo bonni dheeratetti yookiin hanqinni nyaataa qunnameetiin jedhettis beellanni isa kana nyaachuudhaan dabarsuu danda'u jechuudha. Nyaata kana hamma waggaa lamaatiifis fayyadamuu ni dandeenya osoo hin balloofne jechuudha. Kanaafuu caalatti bu'aa akka isaan argataniitiin jedhanii fi caalatti ammoo pirootiinii baay'ees of keessaa qaba waan ta'eef beellanni kana fayyadamuu danda'u. Isa kanaaf fayyadamneetiin jenna. Inni arginu kunis amma bara dhufuuf kan qopheessutti jirru jechuudha. Amma bara keessa jirru kana keessatti yoo inni gaheetiin jedhee fi beellada baay'ee dabaluu barbaanna waan ta'eef bara kanatti yoo Waaqayyo nu gargaare 300 hamma 500tti geessuudha. Amma bara kana keessatti kanaaf jecha isaaniif dabalataan facaafneetiin jirra jechuudha. Kun
kanatti minaanuma qofa boqqollooma qofaadha moo wanti addaa wanti bakkeerraa piroodaaktii biraan itti dabalamu jira? Yoon jiraate alfaas itti dabaluu ni danda'ama. Akkasuma immoo molaasesis itti dabaluu hin danda'ama. Yeroo molaasesiin itti dabalameetiin jedhetti caalatti palatabilitiin isaa akka dabaluu fi mi'aan isaa fooliin isaa beellada baay'ee harkiseetiin jedha. Ammasuma immoo bu'aan beellanni irraa argateetiin jedhu yoo molaasisi qabaate caalatti guddaa ta'eetiin jedha jechuudha. Kanaaf wantoota sanniin itti dabala. Garuu ammatti inni kuni boqqolloodhuma wanta biroo kan itti dabalame hin jiru. Alfaa fi molaasesii kanatti jettu kun maal jechuun? Molaasesii jechuun galtee shonkoraa jalaa isa baheetiin jedhu isa gurraacha sanii isa kanaadha kan itti dabalameetiin jedhu. Alfaa jechuun immoo biqiltuu akka misiraa fakkaatu tokkodha. Baay'ee pirootiinii olaanaa qabaateetiin jedha. Hamma naannoo hin qabna ture muraasaadha. Ammas bara kanatti facaasuudhaaf qophoofneetiin jirra. Inni suni caalatti akka beellanni furdina argataniif weetii godhaniif isaan gargaareetiin jedha. Kanaan alatti kuni biqiltuu boqqolloo irraa boqqolloon asheetee utuu sirriitti hin gogin walitti kan tumame haamame jechuudha. Kan walitti haamameeti maashiniidhaan ciccirameeti hammi isaa xiqqaateeti akka amma arginu kanatti kompaaktii ta'eetiin galeetiin jedha jechuudha inni kun. Baay'ee gaariidha. Namni dhuunfaa kan hojjetachuu ni danda'a? Isin amma dhaabbatadha. Kun sadarkaa nama dhuunfaatti ni danda'ama? Sadarkaa nama dhuunfaattis inuma danda'ama. Hamma isaa xiqqeessuudhaan hamma yeroo kanatti dhaabbattoonni tokko jiru kanneen kaatolikii kanneen waan kanarratti hojjetaniitiin jedhan siiloo paakeejii jedhanii yookiin qalqala tokkotu jira isa keessatti naquudha. Yoo hin taane ammoo hamma meetira 2 boolla qotuudhaan gibbii ofii keessatti isa akka arginu kana bituudhaan jala galchuudhaan erga shaffanan yookiin uwwisanii booddee fayyadamuu ni danda'u jechuudha. Yeroo ammamiif turuu danda'a? Inni kun hamma waggaa 2tti turuu danda'a hin baduuyyuu tasumaayyuu. Hamma waggaa 2tti fayyadamuu ni danda'u isa kana baasaati jechuudha. Achi olis turuu danda'a garuu inni. Baay'ee gaariidha. Galatoomii Dookter egaa gara horii aannanii daawwachuutti adeemu. Hayyee adeemu. Dookter keessa seennee nyaata warra horii aannanii ilaallee turre gamatti immoo kan nuyi walii wajjiniin ilaallee turre ka horsiisaa sangoota ittiin horsiisanidha. Asitti kan horii aannanii ilaallee maa inni garaagarummaan soorata isaanii kan warra aannanii fi kan warra furdifamanii? Hayyee galatooma. Garaagarummaan isaanii isaan kunniin isaan aannanii nyaanni dabalataan isaaniif kennamu jira.
nyaata isaa kaawwan isa sangoonni furdi isaa nyaatanii dabalatatti jechuudha. Konsentireetii jedhameeti suupermaarkeetii gabaa irraa suuqii irraa bitameetiin jedha. Inni suni aannaniif jedhamee yaadamee kan qophaa'edha. Horii aannaniitiif jedhameeti kan qophaa'eetiin jedhe isa santu dabalataadhaan kennameetiin jedha. Furuushkaadhaas ni kenninaafi furuushkaa guyyaatti si'a 2 yeroo kennineefi jennu kan biroo marga kan isaan baay'inaan fayyadamaniitiin jedhani. Inni kan biraa immoo pirootiinii baay'ee kan qabu cuunfaa loozifaa isa kana ta'eetiin jedhe faagulloo isa jedhamu isa kennineefi jennaa jechuudha. Maal irraa hojjetamu kanneen kun? Yaa faagulloon cuunfaa nyaata zayitaa irraa kan hafeetiin jedhu isa kana pirootiinii olaanaa qabaateetiin jedha. Inni kan biroo ashaboos itti daballee laannaa fi inni konsentireetii jedhamu kun reeshiin foormuleeshiniin isaa sadarkaa warshaatti kan qindeeffamee qophaa'eeti. Akkasitti pirootiinis, kaarboohayidireetis, inerjiis waan barbaachisu hundumaa albuudas akkasuma immoo dabalataan vaayitaaminootas kan of keessaa qabudha jechuudha. Akkasitti qophaa'eeti. Yoo isa kana nyaataniitiin jedhan caalatti aannan kennu fayyummaa isaaniitis eegeetiin jedha jechuudha. Namni kaapitaalaa akkasii hin qabne sadarkaa salphaa ta'een wanta kana bakka bu'uu danda'u naannoo isaatti itti fayyadamuu danda'u jira? Isuma naannoo isaanii jiru fayyadamu. Amma akka naannoo keenyaatti kan baay'ee beekameetiin jedhu atalaa isa jedhamudha. Atalaan kun bu'aa haraqee yeroo baay'eetiin jedhu kan jalaa hafeetiin jedhu kana isa kana fayyadamaniitiin gaaf jedhu hamma isa kanaatis yoo hin taane garuu aannanicha argachuu ni danda'u jechuudha. Warri ammoo atalaa kanas hin qabne IM jedhaniiti yuuriyaadhaan walitti makameeti inni salphaa ta'eetiin jedhe galabaadhaan walitti goone kan nuti isaaniif kennuudhaan karaa salphaa ta'een yoo margi hin jirre naannoo kanatti amma margi hin jira yoo margi hin jirreef hanqinni margaa yoo jiraate isa san fayyadamuu ni danda'u jechuudha. Akka aannan dabalataa caalatti isaaniif kennu. Namoonni horii kana kunuunsanii yookaan immoo horsiisaa horii aannaniis haa ta'u kan furdifamanii kana balaan inni irraa of eeggachuu qabu balaatti fidaa jedhame wanti sodaatamu akka tasaatti kasaaraaf nama saaxila jedhame wanti sodaatamu wanti eeggannoon godhamuu danda'u maali? Of eeggannoon gaaf hojii akkanaa kana hojjetameetiin jedhu baayoosikiriitiin murteessaadha hunda caalatti jechuudha. Tokkoffaa irratti beellada kana amala isaa beekuu keessattuu gara saawwan baay'ee nama rakkisan badaas nama rakkisanii sangoota irratti of eeggannaa baay'ee barbaachisu gaafa qabu waan ta'eef gaanfa kanaan nama waraananiiti nama ajjeesuu miidhaa nama irratti geessuu danda'u. Kanaaf of eeggannaadhaan yeroo isaan galchaniitiin jedhanii ulee harkatti qabachuudhaan amala isaanii beekanii galchuu. Isaan kanas yoo ta'eetiin jedhe yeroo gara iddoo isaaniitti geessaniitiin jedhanii horii yeroo kamittuu yeroo wajjin dabarsineetiin jennu of eeggannaan ta'uu qaba. Yoo akkuma arginetti dhiyaanneetiin jenne nu nyaachuu danda'u, nurra ba'uu danda'u, nu miidhuu danda'u jechuudha. Inni kan biroo yeroo qorsi kennamuuf of eeggannaa gaafatu. Gaafi limmoo waraannameetiin jedhu nama dhiituu danda'u. Iddoo kana keessatti iddoodhuma elmamu kanatti laannaaf nuti as keessatti ristireen goonee isaan qabne kenninaaf jechuudha. Yoo akkas hin taane humna guddaa qabu horiin kun akkuma argitan namaan to'atamuu hin danda'an. Humna namaatti hin qabna gaaf jedhani horiin sunis namnis miidhamuu danda'a waan ta'eef of eeggannaa guddaa gaafateetiin jedha. Inni kan biroo karaa fayyummaa isaaniitiin horiin aannanii kun aannan olaanaa baay'ee kennu waan ta'eef dhibeedhaaf kan saaxilaman baay'inaan jechuudha. Kanaaf qulqullinni isaanii jijjiirama xiqqoo ishii irratti arginaani dafanii qoricha kennuufiin barbaachisaadha. Yoo hin taane ammoo irra ture yoo hin jedhe gara bu'aa aannanii san dhabuttis nama geessa. Dhibichi yoo itti guddate gara beellada san dhabuttis nama geessa waan ta'eef kallattii kanaan itti dhiyeenyaan isaan hordofuun barbaachisaa fi of eeggannaawwan akkasii sunneen namni alaa yoo dhufeetiin jedhe bakka irraa gaaf dhufe keessa kana namni akkuma arge seenu horiin biraan seenan beellanni biraa gibbii kanan seenan isaanii alatti dallaa kana kan seenu kan biraa hin jiru maaliif isaanis as keessaa hin bahanii asuma keessa turaniitiin jedhu jechuudha. Kanaaf beellanni biraa dhufan dhibee qabatanii dhufaniitiin jedhu. Kanaaf kan biroo qorichoota yeroo yeroodhaan keessattuu vaaksiiniin isaaniif kennamuu qaba. Dhibeewwan yeroo yerootti ka'an jiru waan ta'eef jechuudha. Yeroo isaa eeggatanii isaan sanniin kennuuniif fayyummaa isaaniitiif gaariidha. Baay'ee gaariidha. Bu'aalee beeladaa asirraa argaman kanneen akka aannanii gabaadhaaf dhiyeessitu waan ta'eef
wantoota gabaaf dhiyeessitan kana tokkoffaa dorgomaa godhuuf lammata immoo fayyaa namoota biraaf illee sodaachisaa bifa hin taane akka inni gabaaf dhiyaatu gochuu fi dorgomaa gochuufis ta'ee barbaadamummaan isaa akka guddatu gochuuf eeggannaan isin fayyadamtootaaf gootan maali naannoo kanatti? Qulqullina isaan ol qabatee keessattuu inni guddaan akka ogeessa beelladaa tokkotti inni irratti hojjetameetiin jedhu fayyummaa namaatiif jedhameeti. Wanti nyaataaf soorannaa namaatiif dhiyaatu kamiyyuu dhibeerraa kan bilisa ta'e ta'uu qabaadha. Fayyaa namaa wanta hin miinee fi fayyummaa namaatiif kan hin sodaachifne ta'uu qabaadha. Kanaaf inni calqabatti asitti nuti goonu ogeessi jira, dooktoriin veterineerii ta'e nama lamatu jira anaan dabalatee jechuudha. Dooktor Maammadi jedhu guyyaa guyyaadhaan dhufaniiti fayyummaa isaanii hordofu. Iddoo ilmaatti akkuma amma laaluudhaaf yaaltanitti hojjettoonni uffannaa isaanii uffatu, harka isaanii saamunaadhaan dhiqu, saawwan kanas mucha isaanii qulqulleessanii saamunaadhaan bishaan ho'aadhaan dhiqaniiti. Aannan isaanii immoo yeroo yeroodhaan ilaalameetiin jedha. Yeroo yeroodhaan ilaalameetiin jedha. Yoo barbaachise gara laaboraatooriittis geeffameeti meeshaan ittiin ilaalamus jira. Fayyaadha moo fayyaa miti kan jedhu. Inni hojii jijjiirama qabaate hin beeksisa waan ta'eef jechuudha. Kallattii saniin fayyummaadhaaf irratti hojjetama. Qulqullinni isaa keessa seennee ilaaluu dandeenya. Guyyatti manni kun naannoo yeroo 4 kan inni qulqulleeffameetiin jedhu. Dhoqqeen kamiyyuu jalaan bu'u torban keessatti hamma guyyaa 2 qaamni isaanii dhiqama. Manni kun keessi disinfekti ta'a keemikaalaan jechuudha. Sooranni kun aannan kun akka namoota hin miineef jecha qulqullinni waliigalatti baay'ee murteessaadha. Isarraa kan ka'e keessa isaa kana keemikaalaan torbaanitti guyyaa 2 lafti isaa kun keessi isaa dhiqameetiin jedha jechuudha. Qaamni isaaniitis akkasuma dhiqameetiin jedha. Meeshaan aannan itti elmamu yeroo hundumaa guyyatti ganamaaf galgala saamunaadhaan kanneen dhiqamuu fi kan qulqullaa'uudha jechuudha. Galatoomi Dookter, dhumarratti yaada xumuraa achumaan ol seennee daawwannuuti warra horii aannanii kana daawwachuudhaaf yeroo baay'ee namoonni waa'ee nyaata dhamoo soorata dhamoo wajjin wal qabsiisanii orgaanikii fi orgaanikii ta'uu isaa wal qabsiisanii gaaffii qabu. Horiin aannanii keessattuu aannanii yeroo ammaa gabaaf dhiyaatu dhamoo miti yookaan orgaanikii miti jedhanii warri falman jiru. Isin waan iddoo kanatti hojjettanii wal qabsiiftanii wanti nu hubachiistan jira? Ayyee bareedaadha. Nuti wanti baay'inaan fayyadamneetiin jennu asitti garri caalaan yookiin harki caalaan isaa margaadha. Margi uumamaa qulqullina isaa eeggateetiin haamameetiin jedha. Erga haamamee immoo asitti isaaniif laatameetiin jedha. Boqqolloodha inni kun boqqolloo saayileejii fayyadamneetiin jenna. Inni kun galabaa furuushkaa wajjin walitti makuudhaan fayyadamneetiin jenna. Iddoo tokko tokkotti namoonni bu'aa argachuudhaaf caalatti dabaluudhaaf jedhaniiti wantoota akka yuuriyaa fa kanneen itti dabalaniitiin jedhu jechuudha. Innaa isaan akkasii sanneen nuti fayyadamneetiin jenna. Fayyummaa namaa wantoota miidhaniitiin jedhan atalaa kanaaf hin fayyadamne fakkeenyaaf nuti. Akka dhaabbata kanatti atalaa gonkumaa hin fayyadamnu. Atalaan wanta baay'ee kanneen fayyummaa namaa miidhuu danda'an of keessaa qaba waan ta'eef jechuudha. Kanaaf nuti isuma orgaanikii ta'e kan wanti tokko ittiin dabalamne isaan gabaa irraa bitaman kana alatti isuma fayyadamneetiin jenna jechuudha. Galatoomi Dookter, egaa keessa seennee horii aannanii daawwanneetu daawwannaa keenya kanumaan goolabuuf jirra. Nu wajjin seenaa horii aannanii daawwanna. Gaaffiin sila kaasne egaa orgaanikiidha moo orgaanikii miti maal soortuu shakkii warri kaan qabanii fi kan jedhuu fi asitti kan argaa jirru marga qulqulluudha. Mana keessatti soorata isaanii ilaallee dhufne bakkee irraa boqqolloo isin oomishaa jirtan ilaallee dhufne. I think kun dhugaa guddaadha. Dheena mana addatti immoo atis dhaabbanni keenya dookteriin isaa fayyummaa namaa namummaa irratti xiyyeeffata waan ta'eef kanneen namoonni kaan fayyadaman hin fayyadamnu jettee turte. Kanaaf ragaadhaan qulqulleessaa irraa jechuudha. Dhugaadha. Akkuma amma asitti argutti jirru guyyaa guyyaadhaan margi haamameetiin isaaniif dhufees asitti kennameefii jedha. Isa kana soorataniitiin jedhu. Inni kan biroo isuma asitti arginu kana as keessatti walitti qabanneetiin jirra. Saayileejii addanaas qabna achi keessaa baafneeti qulqullinni isaa kan eeggameetiin jedhe isa isaaniif laanneetiin jenna. Mannis akkuma argitan kanaadha qulqullinni isaa iddoon isaa fooliin qabu lafti isaan ciisaniitiin jedhan gogaadha.
saawwan kana yoo ilaaltanii qaamni isaanii baay'ee babbareedoodha. Kan qaama isaanii guutaniitiin jedhanidha. Kuni kunuunsa isaaniif godhamurraa kan ka'e wanta dhufeedha jechuudha. Kanaaf nuti dursi fayyummaa hawaasaatiif akkasuma fayyummaa isaaniitis akkasumatti eegneetiin jenna jechuudha. Yaa galanni Waaqayyoof haa ta'u hojii guddaadha kan hojjechaa jirtanii gama tokkoon barumsa akaadaamikii namoota barsiisaa gama biraadhaan immoo hojii qabatamaa namni lafa irratti hojjetee jiraatus hojjechaa kan itti agarsiisaa jirtanidha. Kun egaa dhaloota ammaaf barumsa guddaadha. Turtii nu wajjin qabaatteef hedduun si galateeffadha. Waan dhaamtu yoo jiraate sagantaa daawwattoota keenyaa fi carraa sii kenneen daawwannaa keenya goolabuuf jirra. Ayyee Waaqayyo isin haa eebbisu. Inni guddaan an dhaamu barbaadeetiin jedhu dhaabbanni waldaa Adventistii Itoophiyaa Adventistii Kolleejjii kuni hojiin guddaan isaan hojjetaniitiin jedhanii wangeela isa xumuraa kana hawaasa biraan gahuudha. Ergamni keenya inni guddaan wangeela kana hawaasa namoota dukkana keessa jiran ifa kana namoota arganne isaan biraan gahuudha. Kanaafuu hojii hojjennu kanarratti isa dabalataanis wangeelas hojjennee jenna. Inni kun qabatamatti wangeelaadha. Akkamitti akka hojjechuu dandeenyu, akkamitti akka jijjiiramuu dandeenyu namootaaf fakkeenya guddaa kan taanu waan ta'eef namoonni isa kanarraa waan guddaa barachuu danda'u jechuudha. Kanaaf isuma kana hawaasa keenyaafis kan dhaameetiin jedhu namoota sagantaa kana hordofaniifis inni an dhaameetiin jedhu harka keenyaa yoo hojjenneetiin jenne qabeenyi nu harka jiru guddaadha. Waan baay'ee hojjechuu dandeenya. Isa biyyoota alaa irratti fageenya irratti argineetiin jennu dhugumatti ofii keenyaas hojjennee namootatti argisiisuu dandeenya. Jijjiirama guddaa akka finnu immoo abdii guddaan qaba. Inni kun ammoo yoo dhumateetiin jedhe amma kaayyoon inni guddaan saawwan kanaa jabbii isaan dhalani deebanii baay'isuudhaani hamma horii aannanii 300tti geessuudha kan nuti yaanneetiin jennu yoo Waaqayyo nu gargaare achii olis dabaluu dandeenya jechuudha. Akkas gochuudhaan aannan qulqullina qabu isa dorgomaa ta'e hamma sadarkaa biyyatti yoo guddateetiin jedhe achirras kan darbeetiin jedhe dhiyeessuudhaaf akkasitti kaayyeeffanneeti kaaneetiin jirra. Waaqayyo nu gargaara milkeessina jennee abdii kana qabna jechuudha. Ulfaadhu Dooktar. Egaa kabajamoof jaallatamoo daawwattoota qophii Hope Channel Itoophiyaa kan hamma yoonaatti daawwachaa jirtanii eebba Yuunivarsiitii Kolleejjii Adventistii Ku'eeraa wajjiniin wal qabsiisee marsaa 44ffaa eebbisuudhaan iddoo kanatti argamne asumaan immoo gara wiirtuu horsiisa beeladaa fi damee qonnaa isaaniitti ceenee kan daawwanne asiinis hin qaqqabsiisaa turre kanarraa barumsa guddaa akka barattan abdii guddaan qaba. Daawwannaa keenyaa siin goolamnee jirra. Sagantaa eebbaa kanneen biroo isin daawwachiisuu itti fufna. Ayyaanni Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Nagaan nuuf tura.
dhaga'e qullaa waan ta'eef sodaadhe baay'ee. Qullaa ta'uu kan keentu sitti mee mukatti dhagamtu sanyaatte mooree nagaa dhagayaameen binni saandii keessa baatee eewwaa soobamtee du'aaf abaarsa addunyaa buuftee. Mukattee tana kankutee asii gargaartu tanaatti ana kennitee. Marree laalimee bu'aa boomee boora dhabuu ulfina keessaa gara salphinaatti baay'ee. Addaa meessa jirta iddoo keemaaf gadiiftee akkoo keemaaf irraanfattee waaqa keemaaf salphiftee diina keessummeessitee. Nagaa kee Eden keessaa dhaga'e qullaa waan ta'eef sodaadhe baay'ee. Qullaa ta'uu kan keentu sitti mee mukatti dhagamtu sanyaatte mooree nagaa dhagayaameen binni saandii keessa baatee eewwaa soobamtee du'aaf abaarsa addunyaa buuftee. Eebbansi kaayitaalaa filannoo kee godhattee meeshaa gadaa beekuuf seera koo irra darbitee. Anaa miti jechuun sababii dhiyeessitee cubbuu fi raawwattees ewaan irra murteessitee. Jechaan itiiteeti sangaroo dhageeffattee du'aaf abaarsallee san hundaa addunyaa buuftee. Addaa meessa jirta iddoo keemaaf gadiiftee akkoo keemaaf irraanfattee waaqa keemaaf salphiftee diina keessummeessitee. Nagaa kee Eden keessaa dhaga'e qullaa waan ta'eef sodaadhe baay'ee. Qullaa ta'uu kan keentu sitti mee mukatti dhagamtu sanyaatte mooree nagaa dhagayaameen binni saandii keessa baatee eewwaa soobamtee du'aaf abaarsa addunyaa buuftee. Sababatti kuftee duuta addunyaa liqimsitee ilmaan kee Abeeliif Qaayiin irraa eegaltee. Uumamni hunduu jijjiirama fi mul'isee Israa'el jaalalaan turan hundi nu mul'isee. Lafti sabaaramtee qoreef gammaduu margitee mee ilaali Addaam bu'aa cubbuu argitee. Addaa meessa jirta iddoo keemaaf gadiiftee akkoo keemaaf irraanfattee waaqa keemaaf salphiftee diina keessummeessitee. Nagaa kee Eden keessaa dhaga'e qullaa waan ta'eef
tewanis wajubu fi batani itti ramadunya eraga elalu gatani Wadnis namaf gaddem karora fayyum saadisem eddo dura nudi besuf Yesusin fanno dabarse Adam messagerta eddo kimaf gadifte anko kimaf irrafate waka kimaf salfifte ina kesum misite Naga ke eden ke sadagae kulla wanta esodan evae Wallato konken tu setme ukoti rogam tu sanyate bore Naga ya benne sandike sibate ewa sobamte du afa barsa dunya bufte
kenuri bakka keenya du'a filatte silanuuf mala dhiphini siraa kiseessuni yoomundaagannu oolmaa kennuuf raawwatte suni. Kenya caalisuuf takka hin dandeenye galataan fuula kee dura guunnaa dhumne oolmaan kee nun teessisuu baay'ee nurra caala baaraan jajamii jiraadhu waaqa jaalala maal jaalalli kee oo caalaa inni jaalate kaya kenuri bakka keenya du'a filatte silanuuf mala dhiphini siraa kiseessuni yoomundaagannu oolmaa kennuuf raawwatte suni. Tola kenya umaan fedhu angamni nagaa du'aanu oolcholaa jedhu bara jireenya keenya maraasaaf hojjenna inni guddaadha alfaafamee gadhaa jenna kanaaf yaa gooftaa bara keenya fi hundumaa siif hojjenna kun sitti xiqqaata dhuguma kan akka keetii taasuma hin beekne.